مرحب مرحب يا رمضان مسك دروس مرحب مرحب يا مرحب مرحب يا مسك مرحب مرحب يا رمضان وانيانو دبني جچاجرن دچين قطنه harka isinin laanne oromote nyanu daqqaba jechaajiran me warrini daqqabne tan lakkoofsa tokko tokko qofa barreessa komantii irratti lakkoofsa tokko tokko qofa barreessa warri oromoo cinaaksanii waliin jirra jetta waan biraatillee godina asumanuu ta'a ajaa'iba nuti asirratti dalaguu teenyu qofa nu laala warri ammoo arraan tana osoo nuti gargaarsa obboleeyyan keenyaatiif asirra teenyu wallahi wabillahi mubarak niira lama asirra harkachuu fi miti sumuni asirra harkachuu fi miti abbaa abdii oroo giftar sumuni asirra harkachuu fi miti obboleeyyan kiyya warraas jala jirtan hundi isiniin harka mudaa muddii obboleeyyan kiyya nasraa gursum hunda keessan harkaatiin jira galatooma waa takka harkachuu fi miti aliyyi ibraajii wanni as nu teessise dhiiga waliin qabnaadha lafee waliin nu takkaadha isaantu beeleenuu beelaweedha isaantu dheeboteenuu dheeboteedha nu dhagayamte akka namummaatti akka obbolummaatti akka sabummaatti tanaas nu teessee beekaa kafaltiin nu kafalamteetii miti sigale warri ammoo kanarratti nuti dheeynee irraa bahaa ummata keenya gargaarraa ummata nu jalaan qabinaa jenneeni nu didees seenaa keessa galmeeffannee jirraa quba qabaadha wallahi seenaan hin dagattu ummanni cinaaksan hin dagatina namni arraan tana ummata cinaaksan bira oromoo ta'ee hin dhaabbatin akka waan nama gartee boolla keessatti isaanii lallabatu alla rabbii jee harkana qabi an obboleessa kee beela weetu ittiin jira siin jedhu akka waan dhiiftee biraa deemteeti quba qabaadha akkasii obboleessa keenya firaa nuuf ol naqi mubaarak xiqqoo jalaayin walii galtiirra jiru dabaree walii kennaa wal baafnaa tole akkas abbaab jedhammoo hidhamtee jirtaas yaa jalaa gabboo ol dachaa deemna inshaan ayyali Ayo barbaachisaa ta'e qaamaanis bira dhufa ana buusi rakkoo qabu mubaarak. ayyee yoo nu teessee sumaan qabu oroo giftar abshir waan ajaa'ibaa la oroo giftar barbaachisaa ta'e dhuguma taasifee yeroo dheeraa qabna na gargaaruu danda'a waamuu danda'a isa na waammadhu haajimaas isinii fidee dhufu mubaarak arraanis jimaa qopheeffadheen jira ummata keenya dhiigaa miti lafeeni kanninaaf akkasin nu hubadha oroo yoo dandeessa battu sa'aatii tokko Kana ture. Firo welcome daga nagaan dhufte. welcome bro lakki ma sila tibera ummatatti taasatani ma ture sila ol seenee ture sagantaan geera see sagantaa biraati jennaan dhiisee deemeen jedheeni asnaa darbi firoo bakka guddoo tanarratti ol naa darbi ayyee isin achuma yaa sheek achuma taa'aa la firoo kamoon habiibi ol darbi astitti wayi nyaachaa jira nyaadhu maa khasifaa Waya dada. nyaadhu kee viidiyoo calal nu godhiti firoo eegaan adda beellee an kophattiin godheef du'aayi wallahi kophatti shukran gamanumaan immoo obboleewwan keenya firooni otoo sagantaan hin eegallee birrii 200,000 yookaan immoo doolaara 2,000 nama ummata cinaaksaatii gumaachedha galatoomi egaa ulfaat galataa fi arra wanni dirqama lammummaati dirqama mubaarak wanni eegalluun fooloo godhanii hundi keessan fooloo godhanii doolaara kumaan eegalla mubaarak jalqabni keenya doolaara kumaan eegalla kuma lamaan jalqabee mi ani hin gadda bakka kuma lamaan jalqabna ati barra jechuun ummata cinaaksanii fi kumni tokko xiqqoo okay kumaan ni eegalina yaara kuma lamaan haa jalqabnu jetta firoo abshir balas abshir arra guyyaan guyyaa itti wallaalani arra yaa rabbi gaa nama katanaa darbu taasi yaa rabbi keessaniyyuu yeroo baay'ee sin argaa mubee nam gudda keenya galatoomii ulfaadhu kabajamii yeroo baay'ee gargaarsa irratti yeroo hirmaattuun argaa
wadaajoo fa'aa artistii keenya namoota baay'ee waan baay'ee nagee bakka wannaati gootu nama boqate wayiillee samoona kana dubbataa turte nan fa yeroo baay'ee nagashisiin jedha garuu nagashiteen beektu sagantaa keessan hin fudhadhu galatooma ulfaadhaa insiniin jedha walloo xiqqoo ishii isinii jedheen sagantaa kiyya xumura. Ayye siwaamte harmeenii jetti maturree walaloo gooti. Ergaa ishee qofa sirriitti naa caqasaa ishee kaan irrayyuu ergaa naa dhaggeeffadha. Inna gaama. Sagaleen sirriidha? Sirri. Sagalee sirrii. Inna gaama. Yaa ni dhagahame. Amma nagaama kanas. Nagaame. Ayye. Siwaamte harmeenii jedhama mata dureen isaa. Ife fuulli lammii aadaadhaan faayamee edaa kana hundaa lammiileen waammame lammiin yoo wal arge waa'ee lammii kaasaa harkaa waan dhabinaa urgaa'aa karfaasaa ifaanuu mul'adhaa dagaagaa bal'adhaa hayyuu biyyaa ta'aa lammiidhaaf dubbadhaa xiqqaan keessan beekee daraanaa guddatu barnootaan qaramee lammiifaa dubbatu. Jedheen sineebbisa kan maanguddoo irratti baga nagaan dhuftan lammiin kiyya marti. Qabaam hayyuu hedduu gamanaa fi gamaa anoo maalan dhabe lammii koon hawaamaa. Lammiin dhibu jedheen kophaa koon gungumaa ofsees har'a ga'e callisee hundumaa. Jettee marmeen teenya lammii eegaa jirti nutis waamnerra iddoo seenaatetti dirqama kee ba'uuf qophooftar taa'ati. Jedheen si gaaffadha gaaffii dachii bal'oo harmeen si waamtetti birmadhaa fi bal'oo. Cabaas ta'ee fayyaa wallaalaas ta'ee beekaa koottaa yaa ilmaan koo anoo sinan eegaa. Dulloomus muuxadhus abdiin koo lammiidhaa hunduu silaa kooti kamtu orma ta'ee kamtu lammii miidhaa. Dafaa hayyuu waamaa isa furtuu qabaa turee yoo bubbule furtuunoo ni cabaa. Jette harmeen teenya kanoo achi teessee dhaqqabiif yaa hayyuu guyyaa har'aatti fi kan isheen si deesse. Jedhee yoon dubbadhe lammiin ni yaadata baankii utuu cufee harmee isaa gaafata. Dhageesse yaa lammii koo yaa jabaa hammattee hin rafin furtuu rakkoo silaa situ farkaa qabaa. Guyyaan guyyaa dhaleetu waggootaan waammame utuu jennees nu gatee yoo deeme. Bara lakkoofne moo itti fayyadamne eeyyan lakkoofnerra utuuf ilchinee somni lakkuu dhalee dhugaan maseensine ilmaan haadha tokko ofii walin aanne walii dhiisne ofii walin laanne ilaalaa madaalaa lakkii meeyaa biraa hubadhaamee hunda eenyuutu achi jira. Diinni silaa diina hojii isaatii duruu lammiin eessa deeme maaliif rakkoon furu. Jennee wal gaafannaa koottaa yaa jaranaa godoo otuu dhiisnee gamoo darbii guddaa waliin ijaarrannaa. Midhaan mana kootii daana ootu nyaate facaasee ol gabbine dachee koo silaa irratti mana kan koo diiguu eessa dhalli kan koo inni rakkoo hiiku. Lammiin kulleen isa deeme laata. Isa bufuun dhahee miidhamee jiraata. Jettee harmeen teenya boossee hin qarfattee san eegdee har'allee kunuuchi dhaabbattee dhaga'iif yaa lammii dhaga'iif yaa sabaa lammiidhaa quuqqamuun kanarraa jalqaba. Eessa firiin jaarsaa eessa bu'aan beekaa daandii lammii sila isaantu akeekaa waliin jechuu qofti deebiin ta'u lammii ga'ee kan kee bahaa mirga lammii falmii. Yoo gurgurte malee qabda onnee duruu biti gatii baasiisa lammiif ta'u dhiisitii gurguruu. Ilaali madaali ati sammuu qabda ba'aa nama biraan maaliif kuftee cabda. Jedhee yoo dubbatu jaarsii fayyuun biyyaa maaloo miidhagahaa isin lammiin kiyyaa. Harki harka dhiqee xurii qulqulleessaa lakki wal nyaannu akka ilmaan bineessaa. Riiqichaa ijaarru dhiisnii boolla qotuu amma wal qoqqoonnee maaliif jenna utuun jennu lammii tokko duruu nuti gaafa ulaa dhabdee diinni qilee buuti. Nyaannee dhuguu qofti falan ta'uu silaa nutu wal dagannaan eenyutu nuu fila. Fal'aanaan kennanii tooniidhaan fudhatu aadaa keenya gataa isa gama sanaan irratti urgufatu. Ishee kana beekuun dirqamaadhaa baraa
tana qalbiiffannaan dhala borii irraa salphisneerra karaa hayyuu hin gorsanii yaadachiisuuf malee dogongora keenyaan badiidhuma keenyaan miidhamneerra galee kaleessi darbeera har'immoo kan keenya walarcaasaa deemaa nuti eessa keenya tokkummaadha falli mi'aawaa akka dammaa harka wal qabadhaa waadaa galaa amma dhaamsa harmee teenyaa dabarseera ani qabaannan balleessaa na of galchaa lammii qoyaa lammii gaafa xiiqee kortuu badde fidee rakkoo lammii hiikee galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Bravo Lake. Galatooma dhugaa hedduu ulfaadhu teeknifachi. Galatooma Acheekoo. Akkuma maqaa keetiin nama makkaatee seenaa dalagu siyaa taasisu ulfaadhu. Amiin. Galatooma ulfaadhaa kabajamaa. Sagantaa bareeda bakka dhiifama naa godhaa gidduudhaan waan biraa galuun kiyya dogongora. Kanaafuu gara sagantaa keessanii darbu. Ulfaadhu. Ayye. Nu jira. Kuma lamaan eegaltanii miti? Kuma lamaan eegallaa. Sagantaan keenya eegalamee jira hoggu takka wanni na ol naqe. Mubee kiyya ammallee akki goonu nama ol seenuu qabu walitti himaa deema. Ifirraa hin eegaluu deema. Jechuun kuma lamaan kana namnis nurraa kafaluu danda'a miti? Namni na duuba jechuun kan namni naa kafalu booda yoo fedhe. Amma ifirraa hin eegaluu fedha. Asliif isheen Naasir keessaa nama tokko galchee as taa'ee eega. Jala kana ta'a. Naasir Hamzaa naa galchi yoo jiraate Naasir Hamzaa. Ustaz Naasir jirtu lakkoofsa diinaa barreessaa. Nasraa. Yoo alawaadaa keessa jiraatte ol deebita. Har'aan tana guyyaa viidiyoo coccofatanii tatta'anii miti guyyaa seenaa daleenu addee. Okay, ayan. Lagi kushinan jiru asuman tahu jira. Falak godhi viidiyoo. Ayya. Falak godhi taa'ii eenyu bayi abbaa abdii. Hin deebi'a mana siin bannu. Dhugaa rabbii sagantaa tana har'a anaatu eegala anaa cufalleedha. Asliin hin jiru. Warri aslii aratan. Mana maatii shoo jiranii nama kuma dhibba jaha jira maatii shoo irra dawwali mubee. Dawalu kunoon tanaan. Okay. Ani dawalu. Mana keessa sagantaa gaggeeffamaa waan ta'eef. Mana maatii shoo. Maakii bira jiru? Maatii shoo. La maatii. Nuwanta tinta maatii. Akkam goona reegaa. Nama meeqa jira achi? Nama meeqa jira? Nama kumaa fi dhibba jaha biraan dhufe amma itti baddeessaa dhageen dhufe. Uummanni cinaaqsan nu bira dhaabbadhaa ila. Birrii takka illee yoo taate. Uummata keenya bira dhaabbachuun nuti kan kuma lama jenne. Waanuma akka chaalenjii gochuuf malee namni kuma lamadha jedhee baqachuu hin qabu. Takka illee taatu. Birrii lama illee taatu, sadii illee taatu. Uummata cinaaqsan kana bira seenaa hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf wal bira dhaabbanna. Oromoon yeroo gargaarsi jiraatu baqachuu otoo hin ta'in geemiin amma homaan dalagu. Kanaaf wal waamnee mana mubeetti wal bira teenyee haa dalagnu kana seenaa haa dalagnu jechaa jirra. Kanaaf namni barbaade dirqamsiisuu hin dandeenyu yoo dhufan gaariidha. Obbolaa abbootii haadholii isaaniitu achitti rakkatee jira. Kanaaf wal bira dhaabbannee seenaa kana hojjechuu qabna jechuudha kan nuti sassaabamnee as jirtu. Mitiire? Akkana. Kanaaf kennaa namoota illee ani waamee jira namoonni na jala jiranii waamanii jira bakka wayii sassaabanii jiru yeroo koottaa jedhee waameera kennaa. Qeerroo atis qeerroo atis abdeetoo si gargaaraa jira qeerroo jirta jira jedhee galmee keenya aboo keenya qeerroo yoo jira
Qeerroo Cuma tahu ini cuma tahu jelas teon jadi ini bu. qeerroo jirta qeerroo. Akkaawwantii hindaan nu barreessaa jira beekaa. Hindaa nama jaamu warri biyya Arabaa jirtan. Hindaan akkaawwantii nu barreessaa jirti akkasii quba qabaadhaa. Abah. Jechuudha waan waadaa seenne jechuudha. An akka kootti asumaan isinittan hima 5,000 amman galcha jechuudha. Kuma shan 5,000 Itoophiyaa. amman galcha Isinii galchee qaburraa jira. jechuudha. Ammas immoo fuuldurattis immoo ammas gaafa argadde ammas wajjinuma anan jira jechuudha uummata kooti wajjin galatooma. Anis kadhee gadda digdama kenna irratti soddoma kenna irratti ustaa soddoma yaadatu miti been gadda. Inni yaada. Digdama tina dabala shantama jedha kan gosu. Shantama naa godhaa kan gosu. Shantama. Hamza, Balama. Ingadda kuma kudhanin je'ee kuma kunarratti kuma kudhanin ja'a kuma 20 nagalmeessa. Masha Allah. Masha Allah. Namni hundi irra deddeebi'u jira. Thank you Nasra. Maal ta'e Nasra? Ingadda kuma kudhanin je'ee ammas kuma kudhan dabalii. Boodarra naa jetta. Akkasumas taa'u. Animo. Ati naa qabe ammaa miti. Naawus. Eeyyo. Haya jara keenya taphni amma eegalee jira. Guyyaan irraa guyyaa seenaa dalee. Guyyaan irraa guyyaa waan ajaa'ibaa mul'atu. Mube. Waye. Doolaara dhibbaa kana bira jirullee alleen dhibba tokkotti ta'e dhibba lamatti kenna gurbaa borgana. Billaaleek. Doolaara dhibba lama. Doolaara dhibba tokko. La ustaaza doolaara dhibba tokko kan gargaarsaati. Namatu itti kenne dhibba tokko immoo abbaa abdii uummata cinaaqsaa gargaaruu barbaade doolaara dhibba. Yaa. Tole. Tura. Doolaara dhibba tokko namaan kenni jedhetti kenniti. Ana turraa kafala ilaa dhaggeeffadha. Doolaara dhibba tokko kan abbaa abdii na bira jira ustaaz waraqata yeroo isin itti fide kan abbaa abdii jedhee qobaatti isin itti bala. Dhageessanii dhibba kenneera abbaan abdii. Galatoomii abbaa abdii. Abbaa abdii. Siman thank you. Doolaara dhibba abbaa abdii. Doolaara 50 jettee jirti obboleettiin. Siman designer moo maal jaaniini. Hogguta ka turaa naa ol baasi. Turaa nama jiru naa ol baasi dameen turaa nama jiru. Yaa. Tole. Nasraa fi Ibraan wal jijjiiraa bu'aa bu'aatu shi. Nasraa fi Ibraan wal jijjiiraa bu'aa baatu. Namni galchiin hin deebi'an. Hayya. Ani bu'ee deebi'u ani bahee. Hin deemina ammoo. Hin deemnu asuma. Dhimma jiraa firaa. Yoo hajaa qabaatte ni si gaddi. Dhimma jira moo? Warra baranis. Sheeka keenya maare areen isaaniillee bareedaa irratti nu deebise. Baay'ee. Abbachiisee areedaatis bareeda. Abbaa abdii. Wabii dhukuma shan. Galmeessi. Dakana turaa nama jiru lakkoofsa 8 nama barreesse. Harkiseera tura Ingilaaf tokko jira. Akkas. Akka ta'e dirqama isaa abaatu. Abbaa abdii kamiin dhuman? Abbaa abdii. Wal beekaa ifatti. Galatoomaa. Walbee. Yoomirra. Tole dameen turaa nagguta kaa dubbatu naafsa. Dameen turaa dubbadhu. Ayyee egaa muktii fi afaan diin jala jiraatanii isaan egaa maqora deessituu keessa jiranii warra gargaarsa kana barreessee walitti to'atu isaanii. Obboleessi keenya Oroo Giftarilleen akkasuma kun qabatu maqaa yaamuudhaan kan fini. Barreessaan jira kunoo jalqabee eegalee jiran. Thank you. Isaanuma barreessaniin Oroo Giftarayee. Akkuma egaa namni yoo isaan barbaachise yoo ol bahanii waan ibsachuu barbaadan barbaachise ana carraa kennaafi adeemu. Anatu kennaafi. Ayyee. Nabaa sitti raachuu galchina ni deebi'a. Raachuu. King Love dubbadha. Taaptaabis hin dhaabina jara keenya. Rakkoo keessa jira. Isa kanatti jabaadhaa kan biraas nu eeggata jechuun barbaada. Namoonni as jala jirtan immoo warri kennuu dandeessan
waan dandeessan kennu yoo hin dandeenye nama biraatti waama sheer gochuudhaan jechuudha. Namoota waan kana irratti hirmaachuu danda'aniin ga'a. Kennaan xiqqoon qabdu gargaarsi xiqqoon qabu. Yeroo tokko koppii linkii gochuun iyyuu gargaarsa akka waan kennamee jechuudha. Dirqama eenyu bu'aa baabdi jedha. Bu'uufiyan tole nan bu'aaf. King Love jira, King Love jirta. King Love waan jibbire bilbila biraa deemee natti fakkaata. King Love hojii hoggaanni ol deebi'ee dhufe ni neena. Akkasuma godhe. Namni seedu jiraannaan nan bu'aafani. Argamu malle kana. Firiis narra laadeen anarra bilbilamee. Manuma bari malee taa'e. Abbaabdi. Abbaabdi ol nu deebisi. Mee warri doolaaraa isin harkaan jiru haa jara keenya. Khadija Ibrahim isin harkaan jiru jara keenya warri doolaaraa isin harkaan jiru ifna agarsiisaa meefitti as mul'adha. Rakkoon mana keetirraa haa fagaattu duniyaa fi akhiran teessiif haa toltu obboleettii teenya galatoome ulfaadhu lammiitee bira dhaabbattee dirqama kee bahattee nama dirqama fi beeku rabbinu haa taa'isu obboleeyyan. Eenyuun galchuu ustaaz Yaa birrii Itoophiyaatiin barreessi. Mushaas akkaawuntii isa kan Mustafaa nambara kashabinaa hin boksi deemtanii koofii fi bishaan waan qabbanaa waan qalbiin isan feet bitattanii dhuddanii ummat sinaasaniitiif jiraati bakka buusa sadaqaa saniitaati sumuni xiqqaan atin deemtee nyaataan bashannantee diinarii ala nyaattee deemtu ummat keetiif waa bahaa ummat keessanii bakka bu'aa ummat keessaniif dhaabbadda saniin jedha ilmaan Oromoo galatooma ulfaadda kana dhageettaniif carraa kannaa kennitanii fi jazakallahu khairan nagaan jiraadda jilaan deema oraa bulaa deebana. Neetuma akkananu nami tokko amma leenca tokko qarshii meeqatti bitee akkanumaan chaayinaadhaa kennutti jira yaaki. Kuni kan miidhamee nurraa dhumaa jiru ummata daangaa naannoo Oromiyaa irra taa'ee Oromoof jecha qaalii rubbuu isaanii qaalii kafalaa turanidha yeroo qabanitti. Qabeenyaanis ruhii isaaniitis ummata kafalaa turan kana bira dhaabbachuudha kun wallahi kun salphina kennaanii kana akkatti ibsullee hin qabu dhiifamna irraa ta'a. Ani ofii kiyyaa waan qabadhe kun asuma irratti isiniif galchee jira. Amma kana kunoo galchee qarshii 10,000 silaa yeroo tun dhoowwe malee wallahi kana olidha waan kun ummata kanaaf hin ga'u. Ani isiniif galchee jira kun amma kana isiniif galchee. Yaa ummata kiyyaa waan jennuun ummata keenya bira haa dhaabbannu kanuman dhaamadhaa wassalaamu alaikum. Waalaikum salaam na ulfaadhu leenca kiyya. Mul'isaa guddaa nama jiru. Akkasitti beelaa fi dheebuu hamtuu san keessa isii dabartee daangaa magaalaa seenuuf xiqqoo hafte akkasitti ilmoo isii irraa gabbuusanii karatti haadha teenya akkasitti boochisan sun isinitti haa dhagayamu abbootiin teenya dagartee rasaasa dhabdee tokkichaa keessaa qabdu saniin diinni dhooyteen ajjeesuu irra nuti dhoofnee ajjeesuu irra jira jee. Dursitu galatoom inshaallah akkinaa gootu naaf yaadde keessaan haasoynaati ma ijoollee sitti dhiyaattu wanni nuuf eegaa jiru silaa gartee isaan daangaa kana eeguu baatanii akkasi agi oro inshallah nama nuuna fi khana naatu tiima tura nuunaki ammaasi nama nuuna itu anaatu sittiima yoo rabbi je warra daangarra jiru san akkasitti nuu jecha dhumaa jiran arraan tana umaan qotanne waalaikum salaam saraddi umaan qotanne rakkoon teenya rakkootee isanii takka Oromootti ni iyyanne osoo nanin dhalatin dura wanni san irra jirti dhugaa rabbi isinii ma doolaara akkuma Sumayyaa TikTok Allahu akbar Sumayyaa illee ol naa darbi Sumayyaa TikTok nama juu kana doolaara akkuma jette doolaara beeka ol naa darbi inshallah tanaaf isaan kana bira dhaabbachaa jirra obboleettii teenya miidhagduu Booranaatis waan nuun geesse san inshallah irraa haasoyna saniis ummata keenya amma immoo kana dura finnee bakkaan geenye walitti dachaana jechuuf feeneeti lama wal keessan goonu tanaaf waan kana irratti piliis isiniin kadhadha obboleeyyan qarshii takka maan taane shilingii maan taane saantima 50 maan taane harka keessa buufadha obboleeyyan
Harka keessan afuufadha. Ammallee wanni yaadachiisu barbaade ustaas. Warri jala jiran kun nama hedduun osoo hin ta'in namni tokko kan nu dabre isaan iddoo kan amma hanga isin haasoftan kana hedduu dabre ka dabre san deebisaa nu barreessaa jedhu ni yaadachiisu barbaade itti hoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Link of la jalqabarratti gargaarsa xiyyeerraa ni eegala. Eegal. Akkaawuntii harkaan jiru. Akkaawuntii darbaa jira. Gargaarsa hin baasnetu koomentii godhama. Yaa akkaawuntii yaada amma dhiyaachaa jiru osoo godhame irra gaariidha nama hedduudhaaf koomentiin osoo hin taane hoostarrii if duuba yoo kaa'ee irra bareedduudha gargaarsa gizee hedduu gizee godha akkasii fayyadamna waan ta'eef. Kan biraa akkasii abbaabdi viidiyoo nu bane abbaabdi. Gargaarsiin ani godhu qarshii 10,000 ka Itoophiyaati yoo rabbi inshaallah akkaawuntii namni dandeessan keessaa na erga argutti jiran koomentiidhaan natti hin tolu. Namni na beektan keessaa na erga akkaawuntii. Tole laala sumarra jira sumarra iskiriin kun olaal. Mustafa Dabar Ibrahim Kajoo kan screenshot godhadhu. It's okay. Nasi erga ramme nasi erga keessan don't worry. Okay. Nasi erga. Kabira namni mee na beektan gargaarsa kanarratti hirmaattan isiniin eegaa. Kana boodarra godhan ramme nuudis. Kana boodarra godhachuu deemna waa'ee. Naarrabsaa turan homaan dubbanne cufuuf daatan kiyyaami shirkii kiyyaami akkaawuntiin kiyyaami nama jira. Waan godhuudhaaf uummata warri nama saba keessa mirga dhaabachuu barbaadan deema achi dhaqaa jedheeni ta'ee biraa gara manaa deemaa jiraanuyyuu. Hubannaadha barraa yiramee qofaa nuti jessi yaanuyyuu. Because akka waan na jaalataniif waan waati tiyya abbaan obboleettiin tiyya ilmoon tiyya achitti miidhamaa jirtu waan beekuuf koomentii san irraan kaayannee as jala deemtanii lolii hawuu dandeettan dhaqaa kennataa jedheetuma caalchisisini galee. No, no, sanii miti. Asli ya bar la. Sanii miti. Sanii miti. No, naaf rammee waan fedhe dhufee kannachuu danda'a. Maa kannataa miti. Rammee kannachuu mirgasaati. Ummata isaa gargaaru mirgasaati. Maa gargaaraa miti. Awwanniin jechaa jiru bakka nuuqannii namaaf eega gargaarte haasa'u biraa nuuf hin haasa'uini bakka nuuqannii namni haa ol seenu hawaa kannatuun jechuun jira malee hammeenya biraarraa qabaddeetii miti. Mana keetii miti mana mubaarikiin dhufee dhugaa manna kiyyaa miti. Kannachuus mirga qaban kannatinis hin ja'uuni walaakin ammoo ani dhuunfaa isarraa gargaarsa barbaadee kabajaa barbaadee osoo hin ta'in uummata kiyyatti haa dhufnu. Isaa miti isa kana magartee kuma 30 kuma 40 qabu miti nama kuma 100 qabu on dhaqee deembee jeenni baa jechuu fadheeti kabajaa uummata isaati. Siigalee. Salaam alaikum Hamza. Takkasiiti tana bira nuuf taa'ammaa kana inshallah gargaarsa keenyatti haa deebinu. Alaikum salaam. Namni kuma 20 jees ni jira. Mee warra iddoo kanaan nu daddabre obboleeyyan keenya haalli naannoo sanii cinaasan akkuma daangaalee Oromiyaa biraa irra caaltitti ammoo cinaacha Oromiyaa ta'uusaa beekanamuuti. Bakka sanii hin cabne yennaan Oromiyaan guutuullee ni cabti Oromiyaallee fafooyte ta'a. Hawaasni keenya achi jiru suni haala hamaa keessa jira. Haalli hamaan itti as deemulleen kalola qindaawaadhaan lafarraa buusu jiraniitu deemu jira. Hedduu waan nama suukanneessaati. Reefi keenya bakka ajjeesattiin illee ijoollee illee ta'u akka hamaa godhu jiranii. Kan ajjeesan kan irraa namni keenya achi oofeen fudhatin illee fuudhanii dhabamsiisaa jiran reefa keenya. Haa ta'u ammoo kan lubbuun jiruu fi warra gartee qaamni isaanii fafaa'ee hedduutu jira. Manguddoo hedduu jira. Daa'immanii fi dubartii garaa qabduu hedduutu haala hamaa keessa gannaqamee bakka bishaan illee dhuguu dadhaban keessa jiranii. Kanaaf dirmadhaadhaa warri deebi'anii komentii jalatti hangana jedhanii barreessanii nama yoo narfee jedhe biyyatti nama biyya Arabaa jiru jira, nama Afrikaa jiru jira, nama biyya garaagaraa jiru jira. Nambarri irratti ergan kun ammoo ittiin seenuu dhabuu danda'a jechuudha. Kaashaappii yoo jedhan warra biyya biraa jiru qofa. Yoo akkaawunti nambaa jedhan akka biyya biraa jiru qofa. Yoo ammoo itinuu biyya Saawud Arabiyaa jirra jedhan nama irratti ergamu qabatamaa tokko yoo qabaanne namni hundinuu nama san irratti erguu danda'a.
Akkasitti osoo deemne akkasitti hedduu takka tasuma jedhu. Yaad gaaree baabdi ulfaadhu. Waan gootu oroo. Ani bakka deemu wal duraa duubaani. Dura nuunayta takkitti itti naqii achi booda immoo Ahmadiin galchitee yaada gabaabaa qabuun haanuu kennu. Ahmadiin kan harka ol qabee kana irratti Ahmadiin 98 kajuu kana nu galchita. Jara sadeen kana mee jarri lamaan gargaarsa kennachuu fi niyachuu fi kaan akkasuma wal duubaan naqii waliin deebi'a. Aye, tokko na barreessame Ahmadiin faadha. Eenyuun tokko Ahmadiin fi eenyuun Abduu dura naqila. Abduu dura naqii takkitti harargeetti aansita. Laaki goono. Jara lamaan kana naannaqeetti. Abbaa dhiiraa. Jara lamaan kana naannaqee achi booda namni tokko barreessu nama gargaarsa nuu kan nuu deemu akka gartee abbaa abdii jee quba qabaadha yaada ajaa'ibaati. Nama tokko barreessee ol nuu darbi gargaarsaa dubbatu akkaawuntii screenshot godhadhee haa nuu himu boruun naqaa iftaanin naqaa adda nu haa baasu akkasi. Aye, nama tokko barreesse hunda nan galchaa ol seentanii waadaanuu seentanii akkaawuntii fudhattanii buutu galatoomaa. Takkitti dubbadhume laaluuf. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Waalaikum assalaam wa rahmatullah. Se abu sobboleetti gartee nama keenya nuu nyaachifte nama keenya nuu obaafte wallahi rabbi guyyaa gartee qiyaamaadha bishaan hawdi irraa si haa obaasu laga gartee nabi Muhammad irraa si haa obaasu midhaan jannataa si haa nyaachisu tole. Amin amin isinillee galatoomaadha obboleeyyan keenya bira dhaabbattanii isin sagalee nuuf ta'uu isiniif galatoomaa isin galatoomaachuu seennee galatoomaa nasraa ta'eetillee dhiibbamaa galatoomaa isin tafessanu aslii akkasumatti abbaa abdiin tafessanuu galatoomaa. Ulfaadhu jabaadhaa. Ayyee nama galcha ayyee Komentiitti barreessa. Komentiitti barreessa wanni bahuuti ta'e dukka irraa kaasa gurra qabaanuu fida. Warra laayifii jiru. Akkana Hamzaan biyya jechaa jiran haa galatu obboleessi keenya Hamzaan. Lakkoofsa tokko kan biraa naa barreessaa amma gaa. Amma naa barreessaa ammas. Ayyee. W seenii ol nai. Ol darbe waraaboo sollaa darbe waraaboo. Jabaadha. Taappiin godhaa seernu godhaa pilis Oromoo kiyyaa warra laayifii irra jiru irra deemaa namoota laayifii jiru nu baasaa akkasii wal gargaarraa. Tulullee ka jedhu jira. Rooba ka jedhu jira. Jamaal Rashiidi jira. Yoo si dabruu baate. Shaafi. Screenshotting godhadha yeroo inni darbu. Wal darba kan kaashabsan. Okay, isa intinaan naafa ergo maara kennin jiru. Kunola adeeroo nama jula. Bakka na ergite. Yeroon kanarraa boo bilbila kanarra kaashappiin koo. Yeroon kanarraa boo maqaa baabdiitiin 50 dabaleera jechaadha kan kaleessa irratti 250 jechaadha. Thank you. Ulfaadhu. Amen. Akkana ka bira osoo nu galate wallahi hedduu takka nu boonsite wallahi hedduu takka galatoo. Nama akkana qabaachuu keenyaaf wallahi machuu nu dagar. Shee waan ta'e dubbatu nam tokko jalaa gadi bu'a. Jalaa gabboo. Shee gabbisa. Ali bee jira. Ol naqe. Ayyee. Sheedhaani wal dubbisaati. Soo wal dubbisaatu. Dhiifama galatoomi obboleessa qaalii hedduu galatoomi hojii keettis dhagayaa jirra hedduu simboon obboleessa Oromoon martinuu ammallee dhimma akka ifuu hin deebine harka keetilleen harka ol aanu caalaa rabbi si haa godhu si obboleessatti. Amen. Hunda keessan warra kannattan harka keessan gubbaa malee rabbiin jala haa hanqisu. Amen. Du'aayi waa hunda caaltu anta dasneetu harki namaa jala rabbi naman godhin gubbaa rabbi si haa godhu.
Barmale jara blangisu Nasratenya adresra galatomi abdi men abdi atilen galatomi wanni jechu fadu waya county ergamu jira arkaman jiru sabonto wani gotu en mana khayt debi foto akka fototi profile khatira gurdo please namni accounti barbadan naraga tuqa maqafi accounti kashapi huma nama khaytanga khaysaniti balen kitani dirmachu khaysan galatoma warri khaltan siddu galatoma ammo geha mitinja geha gize sininjo malakan wida mitkhana mitantisan wida dalabdan gize khanitan asjara nojitura sharing en tabtabidan nuboharsa obreki amile kan chapsini nambarga deme wan khana ولينتينيا دكما خيني بعد شو دان خبجان سنغافر خلينا تاني خلينا ناخذ تاني نبرا نروح كسان صوبا خيسني نمت كل فيها خلنا وانقطع ربلنكيا جبادا وهم تخس ولين جرا نبو ساجرتن هدون سنين بون والله كلام عديرو ما فرو ريفوجي سنرتي نصري انوليتيف وان اني رتي كوبا قباتو ابتغي اخنو كبدن فرو خينيا يادة كوخاسية في توريم فروني يادة سني كرتو كنت مرا يوخامنا نصري يوخامنا مباركي ولد ديبنا مرتيسا أكا كوتي مالي في أوليف كده تديم أسديمين ليوتونتين هندنو لفني من مباركتي أرسي ماين أصلين اللي بورو جري yoo dhufe mubarakuma biraseene magaalaa tokko jiru kanaaf asuma gubbaa akkuma abbaa abdii kana taa'e namoonni isa hordofanii yoo jiraatan dhufanii koottaa namoonni na follow na gootan asuma taa'aa jedhame kun immoo yeroo ta'u warri hanbiraa immoo geemiif mana isaanii banuun qabani. Okay, galatoomii maal yeroo wallagga sassaabnu miliyoona 7 sassaabani miliyoona 7 sassaabe yeroo wallaggaa fechaa garu kan rukkisaa ture bakka biraammoo geemii taphachaa ture namni achi deematu kanaaf nama 2,300 ta'eeti yeroo gargaarsi jalqabamu 500tti gadi bu'a 200tti gadi bu'a kanaaf akka akkasin taane oromoon hunduu wal bakka tokkotti walitti dhufee gargaarsi kun itti deemuu qaba itti fufamuu qaba malee har'a booroo Gamzaan galchaan tokko jalaa gadi bu'a. أنا قبوا نمني أكاونتي في ذلك يفهم فرو نمني أكاونتي في ذلك بروفايل غير قد تقع يفهم بي أنا قبوا أدرى تفهم في فرو غير يفهم يا كم شيء أمس أتلي سولين وجتشاير تامي أتي نيبر رئيستا مبارك أشمتها نتلين نفنا كسمة سينا قبوا وأنا مكابنا كسمة دربچا أگر أموتي دربچا بديمنا يشار أو شيء كمزان وفني يا دكتوري دا أنا نصري دراين قبوا نصري أنا ولا أولادي بو أصلي الرشير قونا يا ده مرتوات أنا دبوا كم ناسين قال بتناو كم نو قال تومي فروقين يا دكاري دا نصري خينا سين دراين قبوا برازري قلت سين نصري تكبرس حركة سمو مو بيخي قديم بوا هاي yaada wanna firaa'oli dhaga'ee jira maal akka ta'e beekanii achirratti jechuudha waantu jira sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha namni martinuu hordoftoota garagaratti qabaa beekanii abbaa abdii dhaqu assalamu wayyamta وعليكم السلام إذن ولا قرر عن سيدنا يوم خيسة جيجو جرتا سلام تاري أمور سنتين جيمس أحباي لا كاديفا مسيني ولا قرر ساديفا مقدا والله يا مزاقي أشرا بيبي وما تلف رفع برام سيني دبادي قدي بوئي ولا دي بساني أما نمني فكين يافي mana abba abdi dufu mana kiya tasmayu kan dufne tujur kamana kiya dufu ammo mana abba abdi tasmayu kan nagne tujur namni bartu baytani mana garagara qaba mana ofiitti deddeebe dufu jecha malif waan barbaadu tujira waan mana san isa fidu tujira waan barbaade dufu tujira waan atti argate deemu tujira hordoftoota garagara nu hundu
osoma Oromoo ta'aniyyuu namni martuu karaaktara garaagaraa qaba waan miidiyaa kanarra hojjetu hundi isaa jechaadha. Namni mana kan dhufullee ka waan ati hojjetu san barbaadutu mana kee dhufa. Fakkeenyaaf kana jechuun mana Mubaarakitti guyyaa 4-5 illee yoo ta'an rakkoo takka illee irraan qabu na gammachiisa. Mubaarak obboleessa kiyyaa hedduu jaaladhaan hedduu kabajaa. Inni illee akkasuma na jaalata na kabaja. Isinii galee haa ta'u malee garuu Mubaarak illee hordofaa mataa ofii ta'e qaba. Warroota isa hordofantu jira, anillee warroota mana hordofantu jira. Tarii ka mana koo dhufu mana isaa dhufuu dhabuu danda'a. Ka mana isaa dhufu ammoo mana kiyya dhufuu dhabuu danda'a. Ka mana keenya lamaanuu dhufullee jiraatuu danda'a. Isinii galee nuti ammoo akka allaattiitti riskii barbaanna waan argannu jechaadha. Uummataaf waan ta'eef bakka garaagaraatis sosochoonee rabbillee fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillaahi jedha. Manallee jijjeerataa riskii garaagaraa mukuruun waan hamaa miti. Mana tokko keessatti illee barbaada jedhanii rakkoon qabu. Kun waan wal nama dhibsiisuu miti waan ta'eef akkasitti itti yaada murteessaa. Ani ammoo akka yaada kiyyaatitti keessattuu mana 4-5 osoo ta'ee mana even mana baabdiitittuu banamee warroota ekspiraansii deeggarsaa kan dura qaban achitti dhufanii warrummaan akka Shaamsaa Mubaarakii fa'aallee nullee itti dabalamne har'a mana Mubaarakii yoo ta'e boru mana Asilii iftaan mana koo guyyaa itti aanu mana Maakii guyyaa kan mana Abbaa Abdii mana nama 4-5titti guyyaa 5 osoo maallaqni sassaabamee natti tola hangama kiyya ilaalcha kiyya kana keessa namoo isin irratti mari'adhaatiin murteessaa wanti isin murteessitan kamiyyuu ammoo ni ta'a. Asitti koottaa ittaan dhufu achitti goonarra jennaan ni ta'a. Komiin suni ergasii yeroo gargaarsi ho'i jiru gargaarsa kamirrattu mana Nasrii gargaarsa jira jedhamnaan anis hundinuu warri xiqqoo fooloo fooyyaa qabu mana Nasriitti wal gaa'oo mana Asliitti ennaa mana Asliitti wal gaa'oo manni Mubaarik kun akka inni danate nan beekalaa. Ana ifumaan ifatanaan waamee kan jedhame abaluu jechuu nan danda'a garuu nama addaan qooduu walitti buusuu maaliin barbaadu malee achumatti ofii keetii fixadhu malee waa'ee keenyaa naasa'ini kan jedhe danuutti naan jiran qabatamaan warruma beekamaa jedhaman keessaa jechuudha. Qabatamaan waa'ee keenyaa naasa'in achumatti fixadhu adda gargaarsa boru gargaarsa ati achumatti duraa fixadhu nu geema keenya taphannaa jedhama. Kun aanshuur yaani waan ragaa qabatamaa waan anaan jedhamedha. Kuni naan jedhamuus hin ga'u ture hadhaa miti. Yeruma gurbaa buleessa keenya Somaalee sanarraa kaaseetu jechuudha. Kanaaf maaliif aadaan sun hafe maaliif yeroo manni kiyya banamee jiru maaliif namni nigaan akka ergasii annaqee taa'u anamma kana booddee rabbitti akka kadhan mana nama tokko deemee hin taawwan dhiifama naa godhaala irra deddeebiin sinitti himaan mana abbaa fedhee deebi'ee dhaqee yoo gargaarsa abbaa fedhee ta'e hin taa'u dhufee daadoo na fudhanne dhufee hin teenye dhufee hordoftoota naan affeerre anis hordoftoota koo hin affeeru amma maal ta'e galame uummata keenya nama ho'ituu dhaqee Nasrii nama ho'itii rabbii jedhee gargaarsi rakkoo akka akkasii qabaa jedhe jennaani lakkoofsa kootti kennee isannaa kenneen jedhiniiti deemii Mubaarakitti madhu namni nama gargaaru achi jira jedheeni namoota hedduutu achi jira warri nama gargaaru barbaada achi jiru an mana geemaraati ana geemiti mana faniiti maal jennaan dhufne rabbii jedhinaan jennaan rabbii jedhin maa hin jedhin anis immoo ofan dabarse dhimma gargaarsa akkasitti jira dhimmi kun immoo maallaqa guddaa doolaara 35 gaafata mana abaluu dhaqeennaan inni sitti na erge ati isatti na ergite jedhee balaa qiyaamanatti buusi. Kanaaf dhugaadha. Duraani akka amma dubbadhee kee irra deebi'uu ta'a malee duraani akkin itti beeku yoo mana Nasrii gargaarsi jiraate namni anaan cufadhu atamma wallaahi hedduu si qaba jedha maaliif beektaa yoo kana gurbaa obboleessa kee Somaalee sana ijoolleen dhuftee Nasrii Mubaarik siin jennaan qoyyaa yaadan baafadhaa jettee naan no siin jennaan laa ilaa maala godhe fakkaatee cufattee baatee dhuftee haga ta'e haddasi si ilaalaan jira tiktookii kan biraatiini Nasrii dhugaadha sagantaarra jirta cuftee baate hedduu si dinqisiifadha wal kabaja ati namaaf qabdu irratti kabaja ati namaa qabdu irratti Nasrii wallaahi hedduu si dinqisiifadha maaliif ilmi nama namuma kabajuudha kanaafan si kabaja osoo ati tuffii namaa qabaatte
أنا سوينا سيجابا دين كمان تندو سيجابا جو سيجالي mana mubarak jenna sakanta ranjira nan nufa mana garuna coba dete cufte inu ma dufte mo bilbila kan beratin sila laran jolle dan hundana mama manjire sanibi cufatani namarra gemi da bachuri sani tahu qoftin to wakumat jette namni ordo to da yani bitaya batamus megaya batamus wal getin kora ergate ergamanni cufachuni no lamne enyunu dufe hirmachisu akuma ano mana namarra da kanan tahu kanattu itimiti ana guraman jiru namni mali mana kiyyan nufne kan jadudan kana bodde mana ma deemian gastiran tawu ayye nasrin dufe de kashan taajira ani lakin nasri bira de kashan taaye akka ummanna najala jiran achitti amile le sheikh cheri le godan nangoda dubbiti kana na kabaddu nasri bori ayye ebi gabab do irati de bise bira darba mube shamza nakinna isjalada ifa wonde ka mubarak wanti nejade sirri da garu maltu jira baitani anamma ina garta mubarak roba ejechada mana kiya namonni dum farrakatan nama to kozondane namni dibbaru fudanda garu yoba e sababni namota dum fa kabada na dufuna argiten beitu namonni dum fa garu gama mana ketiti dufan heddu tujir kana yoje du wanu fiya guyati nawamta ansi kabajje dufer kana duro lecha garu wan amal ummatar yo yatakana mamutana kesani terge warwa ka fraul tura mal kanati terge nama kana karkaru dandesani jede namota murasa gafadde wan dandu darbanif yo kana mo biyu maraba ke jiru kana gare hoy kres gode ke sankar karsa male namota dumfa kabadde ba ina media gubba hin nufun malif gafati wan ummata kabatte ummata balda kabiyatti duma jiru kana kabatte ummata tingadi dufte namni sifata sides yero hunda kadama nu demani naman jadan kanaf yero tokko dimmota nama dhuunfaa garii namootuma beekan awwarruma waa qabeenya qabu warra tokko keessaa erganii gargaarsisu wayya maaliif gaafa deeggarsi ummataa jiraati manni kee kun hin ifatamu hin kabajama sababa dhimma namoota dhuunfaa qabattee hin dhufne jecha kana jechuun namoonni dhuunfaa akka hin qarqaaramneedhaa miti garuu rakkoon ummata Oromoo kun addaan citaan jiru waggoota 3 gaafa jalqaba baalirraa bismillah ennee kaan itti aansin wallo imbeita yero faannon fit wallo yero lama gargar walla gagara yero lama sadi kadiyo kana mana faraoliti gone wali nyechod kallatti garagaratin deegarsa guji jira ararge kana wali marsa lama fati gafa duralen beitan bati sadi afur dura turan fati le kuba kabda wante jecha gafa jalfadil fati beksani mana jalfadil fati sabatur wanti kun waan addaan citaa hin jirreef yoo dandeessan manneen gurguddaa akka keetii kanniin ka ummanni Oromoo hedduun itti dhufu abbootiin qabeenyaa hedduun itti dhufanii waa darbatu danda'an kana ummatuma Oromoo bal'aa biyya jiru kanaaf ol kaa'uun gaariidha. Rakkoon namoota dhuunfaa yoo jiraatan ammoo manoota birootti xumuruu yookaan ammoo keessaan guruppii godhanii akka isaan qarqaaramu godhuudha. Ani gama kiyyaan sababni namoota dhuunfaa hin danda'u miidiyaa gubbaa baasuu jedhee ofirraa dhoorgaa jiruuf akka Oromoon boru na hiifatee mana kiyyarraa hin dheessineef osoo godhee jiraadhee dhibbarraa dhibbatti harargeedha beela rakkoo jira osoo nu dhaqqabaa jedheen nama 200 300 ol hin dhufu. Sigale waan akkasiiti kana waan ta'eef yoo dandeesse atin namoota muraasa dhuunfaa si dhufan garee godhuudhaan akka isaan qarqaaraman godhi. Ka ummata ammoo ummatuma waliin ummatatti gadi hin bahi akkasuma fakkaata yaada dhuunfaa kiyyaati negatiivitti na harkaan fudhatinaa galatooma. Awusaadam zaa dubbadhaa bifamaa. Galatoon. Hayyee ummata keenya akkuma jenne yeroo dadhabee waa'ee tolbaa Sumaalee irraa ba'e isaan tu ammaaf temmoo jitti xumuraa ture bareedaadha wallaahi yaada bareedaadha innanna yaada bareedaadha yaada bareeda tamee mataan hin dhaabanne hin gangalanne maal hin jenne filtariin kaanne callisee nu ilaaluu jira abbaan adii akkasitti wanni jechuun fedhe waan amma Nasriin jee kanarratti mana Mubaarak dhugayoonii fi mana Oromoof ol kaayyenne fedhii isaanii takka naa guutiif yaa Allah yaa Rabbi warra qopla isaanii dhiisee ummata isaaniitiif dhaabbate yaa Rabbi bira naa dhaabbadhu yaa Rabbi bira naa dhaabbadhu yaa Rabbi bira naa dhaabbadhu yaa Rabbi rakkoo isaanii naa furi يا ربي ركو ساني نافر يا ربي ستي همد يا ربي ستي همد يا ربي إنك حيي يا الله
يا ربي أتينك عبدت هركة دوانا مقد ديبسو هركة دوانا قد ديبسي يا الله يا ربي هركة دوانا مقد ديبسو نك عبد يا ربي هركة دوانا قد ديبسيني يا الله يا ربي هركة دوانا قد ديبسيني يا الله يا ربي والرأس جلتها آمين جتشاجروا في خخنا تشاجروا هند ثاني يا ربي يا ربي ورا جنة سن كيست ولين كنن يا ربي نتاسس يا ربي ورا دريك يا ما كيست اللي قادس عرشي لا دابته يا ربي نتاسس يا ربي نقدس يا ربي ونسني بنجر يا ربي ورا يفقى اسنوتائه يا ربي أتبرا نجران يا ربي أتبرا نجران يا ربي أتبرا نجران وعلى ذلك بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله محمد سكنتنا بس يقال ميجر عمر سانت تيانو كستير ورسنتن إنه القلتن سلامة كيس نامتني مالك هغسي حاجة كتين كا بجتشو كم مالي يا ده بران كيس ميسودي كمنا كودا يقال لقامنا أولي أما تران في يمو أغرت أباب ديتي مو हेलो अस्सलाम वालेकुम وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تران كيس الأستاذ نقال الحمد روكي لله أبدي خيني أيه أرسين दुबई बिजनेस वाला तो गलो तो माहौल फाड़ा مرحب مرحب يا رمضان مسك بروح يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مسك مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا مسك